the release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we Here's that China has caught up to America on artificial intelligence. NVIDIA leading the sell-off, down about 15%, tanking on the news. AI large model kan ta'e baay'ee kan fooyyee qabuu fi gatii anaan hojjetame DeepSeek kan jedhamu gadhiiseerti barattoonni warri research hojjetan assignmentiidhaaf analyzingidhaaf namoonni garaagaraa content creationidhaaf itti fayyadamuu dandeechuu DeepSeek free dha waan ta'eef namni kamuu itti fayyadama. ChatGPTdhaan kan wal fakkaatudha. ChatGPT'n $20 kan kaffalchiisaa jirudha. DeepSeek garuu free dha kan gadhiifame uummata addunyaatiif kun gabaa Ameerikaa baay'ee shock godheera. Waan DeepSeek qabatee dhufe keessaa waan afur shanan tokko laallee adeebinu tokkoffaa irratti gatiin itti moodeleessuun tireen ta'e baay'ee gadaanadha. Naannoo doolaara miliyoona 6 jedhamaa jira. Kan dhaabbanni Ameerikaa fakkeenyaaf OpenAI kan itti fayyadamee ture naannoo doolaara biliyoona 4ti. Kun baay'ee stookii maarkeetii Ameerikaa shock godhee jira. Waan nama ajaa'ibudha. Kana qofa miti immoo firiidha kan isaan gadhiisan ChatGPT'n Plusiin $20 kan kaffalchiisaa jiru. Kuni DeepSeek kuni ChatGPTdhaan kan wal fakkaatu uummata addunyaatiif firii gadhiifameera. Hundi keessanuu itti fayyadamaa tuni waan argattan immoo comment section irratti nu beeksisa. Kana qofa miti stookii Ameerikaa guyyaa tokkotti doolaara tiriliyoona 1 ol dhabeera. NVIDIA bicha qofti guyyaa tokkoon doolaara biliyoona 600 ol dhabuu danda'eera. Kan akka Meta, Google, CEO isaanii baay'ee shock ta'anii jiru. Kana qofa miti open source godhaniiti kan gadhiisanii GitHub irratti MIT open sourceedhaan galmeessanii kan gadhiisanidha. Waan nama ajaa'ibudha. Namni kamuu moodelicha customize modify godhee itti fayyadamuu danda'a. Chaayinaan addunyaa ajaa'ibsiisuuf itti fuftetti jirti. Kana qofa miti Donald Trump illee baay'ee rifaatuudhaan this is wake up call for American tech industry jechaa jira. Tech industry Ameerikaatiif kuni wake up callidha. Waan baay'ee nama rifaasudha jechaa jiru. Waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Namni kamuyyuu DeepSeek itti fayyadamaa tuni waan firiirra argattan nu beeksisa. Akkuma amma DeepSeek'n yommuu ba'u gabaa addunyaa shock godhe kana Chaayinaan wantoota kanaan hin beekamti. Koostii xiqqaadhaa fi enerjii xiqqaadhaan wantoota garaagaraa hojjechuu irratti hin beekamti. BYD'n 2011 gaafa dorgomaa keetii moo keetii miti jedhanii Elon Musk'n Bloomberg irratti gaafatanii irratti qoosee ture. Isaan kompiitarii keenyaa miti jedhee qoosee ture. Viidiyoo kana laallee adeebinu. 2011 Elon Musk waan jedhe. Which is also on the West Coast. I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen their cars, yes. In fact, at the Berkshire Hathaway meeting, I saw their cars. Yeah. Well, they are on a different, tell me why you're laughing. You don't see them at all as a competitor? No. Why is that? I mean, they offer a lower price point. I don't think they have a great product. Ammatti garuu BYD'n gabaa Yuurooppii fi Ameerikaa waliin gaheetoni dursa kan jirudha jechuudha. Electric kaarii gurguramuudhaan baatiriin isaallee baay'ee gaariidha. Akkuma beektan biyya keenya Itoophiyaa keessa illee jira. Keessa Cybertruck'n torbee kana keessa kan Itoophiyaa keessatti argame. BYD'n garuu tureera erga Itoophiyaa keessa seene. Tokkoffaa gatii isa gadaanaadha. Lammaffaa immoo baatiriin isaa baay'ee gaariidha. Akkasuma AI irratti illee gaggeessaan yookaan immoo CEO'n Google duraanii Eric Schmidt May 24 AI Expo irratti waan jedhee ture viidiyoo kana laallee adeemna. Artificial intelligence. Well, the good news is the U.S. is way ahead of China and everybody else, and I think that's going to continue for a while. To me, national competitiveness is the challenge for the next 10 or 20 years, because the Chinese are really focused on dominating certain industries, and we need to compete with them and make sure we win. In the case of artificial intelligence, we are well ahead, 2 or 3 years probably of China, which in my world is an eternity. I think we're in pretty good shape. And the crazy valuations, all the money, all of the new experimentation, this sort of enormous adoption of AI that's occurring. Akkuma viidiyoo kanarraa agartan Eric Schmidt baay'ee AI'dhaan Chaayinaa akka dursa jiran waggaa 2 waggaa 3 dursaa akka jiran Chaayinaan isaan bira kan geenye haasaa ture. Yeroo ji'a 7 booda garuu mootamuu isaanii amananii jiru jechuudha. Kanaafuu waan nama ajaa'ibudha. Chaayinaan
koostii gadaanaadhaa fi effartii gadaanaadhaan wantoota gurguddaa addunyaa keessatti baay'ee jireenya ilma namaa gara fuulduraa murteessan jedhamee jiru to'achaa jirti. DeepSeek fayyadamtoonni waan irraa argattan bu'aa isa jalatti nu beeksisa. Afaan Oromoofaatiinis afaan Amaarifaatiinis haala bareedanii kan deebisaa jiru. Yeroo gaarii isin haa ta'u, galatooma.